Qeerroo jirtu? Saba Walisoo jirtu? Sadan Soddoo jirtu? Sadan Soddoo jirtu? Markaan ittiin ilmi kee miidhama minilik irraa goobana irraa gaallaa jechuu machaatu lamaarraa hidhamnee baanamee waaqni galata argatu. Mararaammee mararaa ta'ee ija ta'ee akkuma kanatti waaqni baga nagaadhaan baasa. Baga kunoo alamii kana argitu. Hammas waaqni baranaa waan dharraa waaqni guutuun irraa ilma kee intala kee battuma kanatti haa dabarsu. Ati immoo akka dammoo akka dhadhaa walitti mi'aayi wal guddisi wal eebbisi kunoo Taaddasaa Birruu Gandi Mulugeeta Mokonnin wasanuu akkatti dhume atoo furdaasanii fi boggaalanuu biyya kanaa hidhamenuu wanti gadaamittan hidhamee kan kana qaqqabne waaqni Walisoo galata argatu. Midiriin Itoophiyaa galata argatu. Iddoo immoo nuti hambifne immoo waaqni itti haa dabalu. Jenne eebbifneen si'ataa murtiitii aanaa wanti hin baasu. Ija sanaa isaanii Dr. Mararaa Naasee booda ani waan lamaan tokko jedhaa isaan affeeraa dhaggeeffadhaa galatooma. Wallaggeeffannaa dubbii Hacaaluuti Roosaan yoo jedhatti fakkaate. Egaa baay'ee dubbachuun illee yeroo isaa miti har'a maal wal gorsiinaadha dubbiin baay'ee kan barbaachisu. Qabsoon Oromoo gaa akkuma isin beektanii innaa tokko tokkotti ho'ee innaa tokko tokkotti qorree innaa tokko tokkotti ho'ee innaa tokko tokko nu hiisisee innaa tokko tokko mana hidhaatis nu baasee asiin nu ga'eera. Gara waggaa 50 tureera jechuu kooti har'a miti kan jalqabame. Waggaa 50 kana keessatti bu'aa bahii meeqa keessa baaneerra. Gartokkeen immoo balleessaan keenya suma keessa jira. Kan diina keenya duwwaa miti. Kanas ta'uu sana gaayye qabsoon Oromoo amma waggaa 4 asitti calqabame kun qeerroon Oromoo gamana gaara dakaa bitaa mirgaan ka'ee mootummaa kanas raasee asiin nu ga'eera. Innaan alaa dhufu sana gara waggaa 15 amma umuriidhaan lakkaawwadhee dhufe waggaa tokko duwwaatti nan ba'a jedhee yaadne. Egaa qeerroon Oromoo isaanis bilisa baaseera warra nu hidhes nuunis bilisa baaseera jawaadhaan jenna. Opiidoos bilisa baaseera nus bilisa baaseera qabsoon kun itti adeemu jenna. Qabsoon kun itti adeemu jenna. Dubbii koo keessatti gaa'ila jaarraa 16 asitti waggaa 500 asitti qabsoon Oromoo kun akka ta'utti kan ka'e akka ta'utti kan dagaage akka ta'utti mootummaa abbaa irree aangoo irra jirus kan cochoose akka barbaay'ee warra kakataa turanis asiif achi iddoo dhaqannaa beekan asiin nu ga'ee qabsoon saba keenyaa kun akka ta'etti daraaraa jira. Akka ta'etti galaana garagalcheera. Galaanni kun immoo waggaa 500 asitti galaana guddaa irreef ka'e. Galaana waggaa 500 asitti ka'e kana qeerroon keenya akka ta'utti yoo kunuunse malee akka ta'utti yoo cochoose malee akka ta'utti yoo laga ceesse malee galanii ciisuudhaani galaanni kun gara hin taanetti yaa'uu hin danda'a. Galaanni kun akkuma dhufetti baduu hin danda'a, darbuu hin danda'a. Qabsoon Oromoo amma laga guddaa tokko gubbaa ga'eera. Galaana guddaa tokko garagalchee laga guddaa tokko gubbaa ga'eera. Lagicha garuu hin ceene. Laga sana immoo ce'uudhaa fi humna haaraa kana, humna qeerroo haaraa ka'e kana akka ta'utti ijaaruun nurra jira. Ilaa filannaa jiru isa baranaa dabarsaniiru bara dhufuu kan qabalee jedhanii kanaanaa jedhanii filannaan hin dhufata. Irraa baqatanis uma dhufaa jechuu kooti. Bara dhuftuma dhufata. Kanaaf saba ofis qopheessaa, saba keessan qopheessaa, ofis ijaaraa, saba keessan ijaaraan jedha.
Kana keessatti gaasa mana hidhaa isa ture duwwaa lakkaa'uun akka ijoolleen amma itti waggaa 6 waggaa 3 hidhamne jechuu duwwaa miti. Kan du'es jira, kan darbes jira, kan wareegames jira. Kun dhiigni ijoollee Oromoo garuu goodaatti hin banne asiin nu ga'eera. Kabajaan asiin nu ga'eera. Warra chochoosee asiin nu ga'eera. Qabsoon kun karaa qabateera. Karaarra deemaa jira. Qabsoo karaarra deemaa jiru kana akka hin taanetti sharrii diinaatiin karaatti akka nafne hamma dandeessanitti inni beekumsa qabdu beekumsa isaatiin, inni qabeenya qabdu qabeenya isaatiin, inni humna qabdu humna isaatiin nu bukkee haa dhaabbatu. Ila kan dhufnee farra. Har'a kan dhufnee fi galma tokko siniisaa godhaa fi gaaddisa tokko siniisaa godhaa fi waajjira keenya siniisaa godhaaf dhufne. Waajjirri kun immoo gaaddisa Oromooti. Oromoon odaa isaa jala taa'eetu waan baay'ee murteessa. Waan qabsoos, waan jireenyaas, waan guddinaas, waan nagaas, waan hundaa sana gaaddisa sana jala taa'eetu murteessa. Gaaddisa kanaa isiniif ijaaruu dhufne. Gaaddisa kana garuu hamma dandeessanitti isinitti hima. Gaaddisa kana nuu kunuunsaa, nuu jabeessaa, akka gaaddisa keessanitti, akka waajjira keessanitti nuu eegaan jedha. Nuu tiksaan jedha. Hattuurraa nuu tiksaa, gantuurraa nuu tiksaan jedha. Yala nan deebi'e hattuunis nu keessa jira, gantuunis nu keessa jira. Ijaa kana hattuurraas gantuurraas galma kana nu eegaa. Galma kana kun nu eegaa. Nu eeguudhaaf waadaa nuu galaan jedha. Nu eegaan jedha. Nu kunuunsaan jedha. Warri qabeenya warra abbaa qabeenyaa saba Oromoo keessaa ba'anis yeroo baay'ee maal godhu hattuudhaaf qarshii ofii kennu, hattuu sodaataniitu bulu, hattuu sodaataniitu deemu, hattuu sodaataniif qarshii ofii kennu, galii kennu. Har'a qabeenya keessanii gara saba keessanitti, galma saba keessanii gargaaraa, bukkee dhaabbadhaa, hattuu sodaatanii qarshii kennuu dhaabaa. Ijaa kanaa isinis amma dandeessanitti ennaan warra Sooddoo kun ennaan argu warri Sooddoo kun Finfinneetti hin beektan malee warra abbaa qabeenyaa Oromoo hunda keessaa warri fooyyee qabu, warri durumsa qabu, warri dureeyyiin durii jabana nugusaati qabee fooyyee qabanii warra Sooddoo kanadha. Warra Sooddoo kana qajeeltutti nuu qaba. Alaabaa isaan qabatanii dhufanii abaaboo isaan qabatanii